Barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota jedha Dooktor Kabajaa Artist Alii Birraa. Jeneraal Taaddasaa Birruu ammootu lammiin baratee gaafii mirgaa gaafataa jira. Qabsaan gurraachota addunyaa Niilsen Maandellaan ammoo meeshaan addunyaa kana ittiin jijjiiran barnootaa jedha. Hayyoonni kunniin sadiinuu jijjiirama barnoonni addunyaa kana keessatti fidu waan hubataniif dhalootaaf barnoota dhaaban. Akkanatti viidiyoon ani isinitti haasa'uun bu'aa barnootaati. Feesbuukni ati fayyadamtu bu'aa barnootaati. Tiktookiin ati fayyadamtu bu'aa barnootaati. Weebsaayitiiwwan garaagaraa ati qabeenya kee irratti beeksifattu bu'aa barnootaati. Biyya tokkorraa biyya tokko xayyaaraan dhaquun bu'aa barnootaati. Markabaan biyya tokkorraa biyya tokkotti meeshaa geggeessuun bu'aa barnootaati. Kanaaf hayyoonni sunniin barnoota baradhaa jedhanii nuuf dhaaman. Waa'ee barnoota kan kaasnu waa malee miti. Itoophiyaan humna barnootaa namoota miiliyoona hedduun lakkaa'amu qabdi. Garuu barnoota teknooloojiitiin Itoophiyaan duubatti haftuudha. Kanaaf dhaabbanni Yuursitek kaampaanii jedhamu barnoota teknooloojii afaan dhalootaatiin afaan Oromootiin barsiisuudhaaf bara haaraa Faranjootaa irraa jalqabsiisuudhaaf qophii hunda xumureera. Hanga barnoonni kun yookaan ammoo gosni barnootaa teknooloojii kun afaan Oromootiin jalqabutti chaanaalii Telegiraamaa Yuursitek Akaadaamii jedhu jooyin akka gootan isin hubachiisuun barbaada. Yuursitek kaampaaniin bara Faranjoota haaraa irraa kaasee barnoota teknooloojii gosoota 11 barsiisuudhaaf qophii hunda xumureera. Kan barsiisuun ammoo afaan dhalootaa afaan Oromootiin barsiisa. Kuni seenaa haaraadha. Barnoonni teknooloojii afaan dhalootaatiin miti afaanuma Faranjiitiin biyya keenyatti bal'inaan hin barsiifamu. Viidiyoo kiyya darbe keessatti waan tokko isinii waraabee ture. Iccitiin olaantummaa qabaachuu Ameerikaa teknooloojii hidhachuu qofaan isiniin jedheera. Kanaaf ammoo ragaa hedduu isinii tarreesseera. Pilaatfoormiiwwan sooshaal miidiyaa Ameerikaan oomishte yookaan ammoo abbootiin qabeenyaa Ameerikaa oomishan isinii dhiyeeree jira. Kanaaf Yuursitek kaampaaniin barnoota teknooloojii addunyaan ittiin fagaatte kana afaan Oromootiin bara Faranjoota haaraatti isin barsiisuudhaaf qophiirra jira. Gosoonni barnootaa yookaan koorsiiwwan barnoota teknooloojii 11 qopheesse. Isaan keessaa full stack web development kan jedhamu artificial intelligence lama. Mobile app development akkaataa mobile app develop ittiin gootu afaan Oromootiin barattaa beeke afaan biraatiin itti kati barattuun Python programming dha waan jedhu jira. Full digital marketing course jira. English language jira. Graphic design jira. Akkasumas ammoo video editing jira. Computer basic jira. Front ended akkasumas immoo back ended waan jedhamu jira. Namoonni barnoota kana hordofuu barbaadan yookaan barachuu barbaadanii chaanaalii Telegiraamaa Yuursitek Akaadaamii jedhamu jooyin godhaa. Chaanaalicha ammootu sanduuqa yaadaa jala isiniif kaa'aa hundi keessan seenaatiin jooyin godhaa. Dhaloonni har'aa barnoota teknooloojii barachuu qaba. Hojii mataa keenyaa ummachuu qabna. Akka addunyaa waan gurguddoo hojjettetti waan gurguddaa hojjechuu qabna. Rakkoo siyaasaa qofa faarsuun jijjiirama fiduu hin danda'u. Ani ofii kootiif maatii kootiif biyya kootiif waan tokko lafa kaa'uu qaba. Kana gochuu barnoota teknooloojii barachuu qabna. Kanaaf ammoo carraan bal'aan dhufeera. Afaan haadha keetiitiin barnoota teknooloojii akka barattuuf carraan dhufeera. Carraa kana kan fide ammoo Yuursitek Akaadaamiidha. Of qopheessaa dargaggeessi lafa jirtu hunda biyya Arabaa jiraadhu biyya Faranjii jiraadhu piroofeesara ta'e dooktora ta'e barnoota kutaa 5tti dhaabi. Kun sadarkaa barnootaa hin daangessu. Dubbisuu dandeenya barreessuu dandeenya Yuursitek Akaadaamiin barnoota teknooloojii si hidhachiisuudhaaf barnoota teknooloojii si gahoomsuudhaaf qophaa'ee dhufee jira. Hangesittuu chaanaalii Telegiraamaa Yuursitek Akaadaamii jedhu kana jooyin godhaa ulfaadhaa galatoomaa